Lamaan haala kana daantelii isaa maachii kanatti dirtanii itti fayyadamuu dandeettanii gargaaruu kenna. Kun daantelii isaa sirriitti kadhachuuf jedhee hojjetamee kana fakkaatu isin jedha daawwattoota kenna. Gatiin daantelii kana meeqa hojjettan qarshii 450. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota Aashaa Indee Dirtuu akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota kenna har'a waan haaraa qabadhee isin dhufee jira. Daawwattoota kenna guyyumaanuu waan haaraa keessaan hin dhabda viidiyoo kenna keessa jechuudha. Daawwattoota kenna har'a garuu meeshaa harkaan hojjetaman meeshaa hodhaa qabadhee isin dhufe. Daawwattoota kenna meeshaan hodhaa kunillee eessarraa akka dhufe ni beeytanii hodhaan bakka hundatti gatiin isaa tokko hin ta'u. Biyyatti rakkasu qaba biyyatti waddadu qaba jechuudha. Daawwattoota kenna haaluma saniin hodhalleen akkuma san akka naannoo naannootti garaagarummaa qaba jechuudha. Daawwattoota kenna eessa meeshaan gaariin jira jennee deemnee marannee isinii qabannee dhufnee jirra isiniin jedha. Daawwattoota kenna asumaan isin agarsiisaa gatii isallee isinii himaa banee sirriitti isin agarsiisaa keessa isaa dubbisa. Kana jecha haga xumura viidiyoo kiyya na wajjin turuudhaan share like subscribe gochuun irraanfatina. Daawwattoota kiyyaa na wajjin tura isiniin jedha. Warroonni share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa turtan guddaa isin galateeffadha. Ammallee warri gruppii qabdan gruppii irratti share nu godhaa. Warri mootu chaanaalii qabdan chaanaalii keessan jalatti share godhaa. Warri meeshaa bitachuu barbaadu dhufanii akka bitatan isin immootuyyuu warri lakkoofsa kiyya barbaadan duwwaa 9 77 69 66 shantama jechuudhaan gara WhatsApp kiyyaa gara imo kiyyaa dhuftan si wajjin haasa'ee isin keessummeessuu danda'a isiniin jedha. Daawwattoota kenna keessattuu gara WhatsApp kiyyaa dhuftan baay'ee baay'eessa jedheetiin yaada. Daawwattoota kenna amma kallattii maaliin kaameraa kiyya zoorsee meeshicha isin agarsiisa. Agaruma viidiyoo kiyyaa na wajjin turuun irraanfatina. Hayyee daawwattoota kenna kunoo haala kanaan kaameraa zoorsee masoobii akkana babbareedu kun isin agarsiisaa jira isiniin jedha. Daawwattoota kenna masoobiin kun ilaalame baay'ee kanuma duraan nu caalayyuu baay'ee waan natti bareede qaba isiniin jedha. Daawwattoota kenna masoobii akkam bareeduu fi guguddaa jechuudha. Masoobii biyya Arsiitti hodhame jechuudha. Daawwattoota kenna as biyya Adaamaa kana keessatti masoobiin jechuudha baay'ee guddiidha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e nuti masoobii asii binnee osoo hin taane ka isiniif geessaa jiru. Daawwattoota kenna biyya keenya deemnee isiniin jechuudha. DCCtti masoobiin DCC beekamaadha. Masoobiin Arsii Diidaallee gara roobe baay'ee gatiin isallee gadi bu'a jechuudha. Achitti asitti immootuyyuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e masoobiin takkattiin qarshii 2,800 kanaa gadi hin jiru jechuudha. Daawwattoota kenna nuti garuu biyya deemnee finna waan ta'eef masoobiin guguddaan ka biddeenaa jechuudha. Qarshii 2,500 gurgurraa kan mootuyyuu daabboo kan madaamaraan haala kanaan geexamee hodhame kana jechuudha. Qarshii 2,200 gurgurra isiniin jedha. Daawwattoota kenna bitadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Daawwattoota kenna share like subscribe viidiyoo kenna immoo gochuun dagatina. Wanti isin barbaadan kamuu qabannee dhufuudhaaf qophiidha isiniin jedha. Daawwattoota kenna kana bichaa miti tokko isaa keessallee banee isin agarsiisuu danda'a. Ilaalame haala kanaan geexanii bareechanii hojjetanii jedhanii daabboo bakka barbaadan qabatanii ittiin deemuu dandeettanii mana keessan keessa daantelii dirtanii akka geexititti kaayuu dandeettanii isiniin jedha. Daawwattoota kenna ilaalame baay'ee bareeda. Manumatti ol duuchee isin agarsiisa jechaadha. Meeshaa kana bareedu kan ala keessa kaayee yookaan bakka biraa kaayee isin agarsiisu jedheeti. Meeshaan hodhaan meeshaa aadaati. Waa hedduu fayyadaa. Biddeena keessattuu masoobiin biddeena dirqama nu barbaachisa jechuudha. Ilaalame akka ittiin hodhame sirriitti xiqqi godhanii hodhan jechuudha. Waan baay'eedhas nama jedhudha. Keessi isallee hattan haaluma kanaan bareechanii kun akkatti hodhanii jiranii baay'eedhas na jedhani garuu ni finna masoobii yookaan as dheerarraa finna amma garuu daka deemnee gizee finne baay'ee jijjiiramni guddaan jira jechuudha. Baay'ee halluu itti babbareechanii haala kana geexanii hojjetanii jiran isiniin jedhamee ilaalame akkasiin bareeddu tana. Irraa illee buqqa'uudhaaf harka lama barbaaddi waan ta'eef irraa buqqisuu hin dandeenye haala kanaan kun babbareechanii ilaalame. Hundisii kana wajjin ol kaati. Hundisii wajjin ol kaate osoo darbitellee irraan buqqaatu ilaalame. Kana fakkaata isiniin jedha. Daawwattoota kenna haala kanaan kun diizaayinii isiin qabdu waan baay'ee das nama jedhana garuu das nama dheeraa baay'isee wallaahi maashaallah. Warra hodhisanillee akka isaati fayyaa haa kennu. Warra bitatellee galii namatti fayyadamu rabbi isaan haa taasisu isiniin jedha. Daawwattoota kenna masoobiin keenya kaarraa kana fakkaata. Warroonni bitachuu barbaadan akkuma dura isiniin jedha lakkoofsa kiyya qabattanii naa bilbiluu dandeettan isiniin jedha. Daawwattoota kenna ammaa fi daantelii jira. Masoobii 2-3 biyaansi daantelii diree isin agarsiisa. Agaduma viidiyoo kiyyaan wajjin tura.
Hayyee daawwattoota keenyaa haala kanaan daanteelli illee hin jira waan ta'eef daanteelli biraatti ni jira agarsiisa. Haala viidiyoo biyyaan wajjin tura hin jedha. Daanteelli biraatti immoo akkam jira kan jedhu laaluu qabda waan ta'eef sin agarsiisa daawwattoota keenyaa. Dubara bigeeti aku kalaalni di. Wang baik ya resmi jadi tinggi ada itu mungkin hal kanan. Ini kita fokus cakap dia nanti terus dia. Nam tu ko matenya pangalaman bitatawan tayo kalalaman hal kana daanteelli isaa maachii kanatti dirtanii itti fayyadamuu dandeettan kenna kun daanteelli isaa sirriitti kadhachuuf jedhe hojjetamee kana fakkaatu isin jedha daawwattoota kenna gatiin daanteelli kana meeqa hojjetta qarshii 450 bitadha masoobii keessatti bareecha isin jedha daawwattoota kenna meeqamne Mashallah tabarakallah. Baay'ee bareeda sin jedha daawwattoota keenyaa ayyaana ammaaf xumuree jira. Meeshaa obboleettiiti hawwii meeshaa baay'ee nama biraa qabdi kana bichaa miti. Garuu mootuu meeshaa dhumarratti meeshaa xiqqoo hin xalabatteerti. Meeshaan sunillee maashina bunaatii fi maashina shunkurtiidha jechuudha. Kun maashinni buna akaa'u isa kana warri bitachuu barbaadan bitadha. Hayyee maashina kana warri bitachuu barbaadan qarshii kuma torba fi 800 gatiin isaa kun immoo ni beeytanii qarshii 2006 jechuudha maashina shunkurtii akkaan bareedu kana jechuudha isiniin jedha daawwattoota keenyaa isa bichaa hindi masoobii biddeena masoobii daabboo qabdi buleenteena kun asuma keessa masoobii biddeena tokkoo fi masoobii daabboo tokko ka isii ta'ee jira jechuudha daawwattoota keenyaa kana fakkaata viidiyoon kiyya kaarraa sheer laayik sabskiraayib gochuun irraa fatanaa bunallee akka harkaan dhagoofne maashina bitadhaa galaa isiniin jedha kunoo wanti nu binnee qopheessine isin hin jiru isin jedha daawwattoota keenyaa waan meeshaa mana keessaa ta'e waan barbaadan kamiifuu aashaa inda kadiirtuu jala yoo seentan wanti isin dhabdan hin jiru isin jedha daawwattoota keenyaa ana ammaaf xumuree jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.